kanneen biroo ani torbanitti yeroo tokkodha kan inni itti fayyadamu. Isin immoo torbii lamattis ta'ee torbii sadiitti ji'attis yeroo tokko fayyadamtan rakkinan qabu. Yoo isiniif hin mijatiin jechuudha. Yeroo hundumaa nama mijachuu dhiisuu danda'a waan ta'eef akka argattanitti carraa kanatti fayyadama. Ani kanan hojjedhu manuma keessatti keemikaala garaagaraarraa bilisa kan ta'e baay'ee kan namatti tolu haala salphaa kan daqiiqaa muraasa keessatti kan hojjetamu. Rifeensa keenyaaf faayidaa guddaa jijjiirama qabaa jechuudha. Itti fayyadamuu barbaannaa nusi. Maayini wanti isaa carraan kun nun darbii warri jettan haga xumuraatti daawwachuudhaan itti fayyadamuu dandeessu. Jirtuu nagaa keessanii hordoftoota keebii qopsaalii nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtan maraasiniif haa ta'u jecha dursa sagaleen koo har'a sirra bashuun isaa hin oolle dhiifama. Utaaloo kan qofaatu na qabee jira. Haala ta'anii warri dhufaa jirtan akkuma isin beektan sabiskiraayib gochuudhaan viidiyoo jaallatanii ilaaltanii sobaatu osoo hin taane laayik gochuudhaan sheerii yaada keessan asabas taayitiin keessan akkuma baratamee koomentii irratti warri achumatti wal gaafatanii waliif deebistanis jirtu. Tokko gaafate tokko immoo jalatti kan deebsullee jira. Anis yaadni koo yookaan karoorri koo hundumaa kan isiniin jedhu isa kana kan tokko beeku tokko hin beeku waan ta'eef yaada keessa waliif sheeruudhaan ni waliin tura. Egaa gara viidiyoo irratti yoon isinii deebi'e wanta salphaadha. Rifeensaaf garuu faayidaa guddaa qaba. Baay'ee namatti tola. Wanti na barbaachisu akkuma asirratti argaa jirtanii avukaadoo fi alooveeraa akkasumallee extra vinegar olive oilidha kan itti fayyadame yookaan immoo zeenzeeyituun weeraa zayitii sin jedhama. Maqaan zayitii kana maqaa meeqa qaba jechuudha. Olive oilii sin jedhama. Egaa suura isaas ta'ee akkamittiin akkan itti fayyadamu na hordofaati. Haga xumuraatti daawwattan taanaanii wanti kun isin fayyada. Siniif illee gala. Sini hubattu jedheetiin abdii qaba. Amma kana wanti na barbaachisu maashinii alooveeraa akkasuma avukaadoo fi olive oilii qopheeffadheetiin jira. Walumaan kan hojjennu ta'a. Yoo maashiniilee hin qabaanne ta'e wanta kana maankaatiin saayinaa keessatti daaktanii itti fayyadamuu dandeessu. Dirqama maashiniitiin daakamuu qaba jechuu miti. Carraa argatanii itti fayyadamuudhaan inni guddaan kanan qabu sanan qabu jechuurra waan argatanitti fayyadamuun nama fayyadaa jechuudha. Amma avukaadoo keessaatii yaasaa jira jechuudha. Avukaadoon kan bilchaatee yookaan keessaa kan lallaafee ta'uu qaba. Maaliif yeroo daakamullee seeraan waan hin daakamneef rifeensa qaqqabachuu danda'a jechuudha. Dheedhiinsaa kun garuu baay'ee kan bilchaatee lallaafee namatti tolu. Avukaadoo lamaan fayyadamanii isin tokkos ta'ee lamas ta'ee gimmaashas ta'ee fayyadamuu dandeessu. Ani waan himan argeef yookaan immoo rifeensi kollee baay'ina qaba. Isinis akkuma rifeensa keessan saayizii keessan isa kana isintu sirreeffataa jechuudha. Ani lama fayyadamee gaafan tokkotti fayyadamus nin qaba. Gaafan gimmaashatti fayyadamus nin qaba. Akkuma argadhe yookaan akkuma naa mijate jechuudha. Har'a carraa lamatu na qaqqabe. Kana lamaan itti fayyadamuuf qopheessee jira. Amma avukaadoo keessaa yaasutti jira. Kabiraan kan duuba jiru alooveeraadha. Alooveeraan kun afaan Ingiliffaan alooveeraa afaan Oromootiin hargisaa natti fakkaata. Afaan Oromootiin hargisaa. Afaan Amaariffaan immoo isaa reetii jedhama natti fakkaata. Reetii jedhama. Isinis immoo isaa eeyyee sirrii jettee warri jettan koomentii irratti na deeggara waan beektan jechuudha. Egaa akkuma argaa jirtan reetiin kun xiyyoon isaa qoraattii qaba jechuudha. Nama waraanaa warri beektan beektu warri hin beekne immoo qoraattii qaba. Nama waraanaa qoraattii sana xiyyoo isaa kun akka kanaatti irraa kutaa jechuudha. Irraan kukkutaa. Har'a qolli isaa faana fayyadamuun barbaade. Qolli isaas immoo faayidaa qaba waan ta'eef yeroo ittiin qola isaa keessaa baasee keessa isaa fayyadamus nan qaba. Yeroo ittiin qola isaa faana fayyadamus nan qaba. Har'a garuu qolicha wajjin walitti dabaleen itti fayyadamuu barbaade jechuudha. Amma haala kanaatiin kukkutuutti jira. Maashiniitti naqee walitti daakuudhaa fi qola isaa irraa quncistanii keessa isaa jeelii isaa baastanii itti fayyadamuu dandeessu. Rakkina hin qabu. Sanas ta'ee kana inni guddaan qoraattii yookaan kosorruu nama waraantu wayii sana shooka ishee sana xiyyoorraa kukkutuudha. Amma kunoo avukaadoo fi reetii koo walitti naqadhee jira jechuudha. Kunooti extra vinegar olive oiliin isa kana yookaan kun weeraa zayitii zeenzeeyituunis hin jedhama. Maqaa meeqa qabaa jechuudha. Isinitti mul'atee dheetii yaada. Kunoo kana kunooti extra vinegar olive oiliin isa kana weeraa zayitiin maali warri jettanillee jirtu zeenzeeyituun illee jedhama. Raboonni ijoolleen mana madaamii keessa jirtan zeenzeeyituun itti beektu irra caalaan keessanii yaada. Annaa isa kana jechuudha. Weeraa zayitiinis kanuma maqaa meeqa qaba wantichi orgaanikii waan ta'e waan baay'ee bareedaadha. Kunoo amma kana maalinni alooveeraa olive oilii fi avukaadoo jechuudha walitti daakuu fi
walitti daakuu fi kaameraa asii gadi waraabaa jiraanii kushinaa keessatti kaameraa ifa baasii waraabu. Sababni isaa ijoolleen illee jiru, saraatenyoonni jiru, kan jaallatus kan hin jaallanne jira. Kanaaf illee xinqaaqee gochuun gaariidha. Bakka oolan irra bakka bulantu caalaa jedhanii gaa'is ijoolleen mana madaamii keessa jirtanii isa kana hubattee dheeyyaadha. Egaa kun akkuma argaa jirtanii haala kanaan bulleessee daakeen jira jechuudha. Avokaadoon akkuma isiniin jedhee kan bilchaate keessi isaa kan lallaafii ta'uu qaba. Xumureetii jira. Amma akkasitti kushiinaa keessatti daakeen qodaatti naqadheen fooqittiin ol baasaa jechuudhani. Kilaasii koo yeroon seenu kan inni itti fayyadamu baay'ee way galgala malee guyyaa naan mijatu na waamuu danda'u too miicinu too maal hin jedhin yeroo rafuuf gara kilaasii deemu jechuudha. Daqiiqaa 30 qofaaf dibee ofirra tursee daqiiqaa 30 booda ofirraa miicee sirreeffadheen gara riba koo deemaa jechuudha. Gaayis akka argitan kana miti baay'ee tokko fincinciratee goggogee bakka baay'een anumayyuu na dhukkube bakka akkaataa itti filuusaayyuu na yaaddessee ture. Innaa akkuma argaa jirtan egaa kunoo haala kanaan kana fakkaata. Ni amma ni qopheeffadhee jira fidadheen jira jechuudha. Galaa sana galaan qopheessi sanas kanarratti fideen jira. Kunoo wal xaxee wal keessa ta'ee maal ta'ee jira jechuudha. Sinillee isaa kuni hundi wanta ni godhu akka ni godhu kanatti yoo itti fayyadamtan ta'e akkasiin fayyadneef sin fayyadu laaltu meessin hundu argitanii faaqqeen keessaan boo jechuudha. Baay'ee wal xaxee baay'ee goggogee jira. Akka kaameraa miti. Akka kaameraarraa miti dubbichi babbadee jira. Egaa isa kana sisteema akkamiitiin akka itti fayyadamu yookaan immoo akkam akkan godhu waliin kan daawwannu taasisin viidiyoo laayikii gochuutti hin jirtammoo ija kootii maanni waansaa laayikii godhaa viidiyoo akkasumallee sabiskiraayib gochaa jirtu baay'ee galatooma yaadni keessanii natti tola. Kunooti jechuudha galaan qopheessee jiru kana fakkaata amma itti dibachuufi jechuudha. Warri ofirra tursitamoo ofirraa miiccamoo maal gootaa jettan eeyyan of course ofirraa miiccamu akkamitti kanaan deemu daqiiqaa 30 qofa ofirra tursaa isa booda nan miicca. ግን isiniin mijatee taanaan bakki keessa murteessaadha taanaan daqiiqaa 30 miti sa'aatii 2-3 ofirra tursuu ittiin buluu ooluu dandeessu rakkoo hin qabu jechuudha. Maaliif wanti keessa nama miidhu hin jiru keemikaala hin qabu waan ta'eef. Egaa carraa kanatti fayyadamuudhaan isinillee rifeensa keessanii filamuu didee ni caccabee ni buqqa'ee ni luqqa'ee maal ta'ee jettan kana hundaaf tokkoon furmaanni qofaatti jira osoo hin taane rifeensa keessan akkaataa qabannaa keessaniitu murteessaadha. Akkaataa kunuunsa keessaniitu murteessaadha. Akkamittiin akka filattanii maal akka gootan torbanitti shaamboo akkamii akka fayyadamtanii ofii keessa yeroo akkamii akka kennitanii fi murteessaadha malee rifeensi hin guddanne hin jiru rifeensi sirroofne hin jiru. Rakkoo inni qabu hundaan raambistanii rifeensa keessan haala gaariitiin qabachuuf murteessaadha isinii jechuudha. Amma kana dibachuutti hin jira jechuudha. Ijoolleen tokko yeroo itti fayyadamtan kana hundaa rifeensi keessan baay'inallee qabaatu hin qabaatiin bakka tokkotti walitti sukkuumtu jechuudha. Suni yeroo filamu rifeensi keessaati luqaa hin buqqaa hin yaalle. Kun dogoggora waan ta'eef akeekkachiisaan haala kana walirraatii hirtaniitu itti fayyadamuu dandeessu. Sagaleen koo isinitti dhaga'ama dheedee yaada. Akkuma isiniin jedhee qufaatu na qabeera viidiyoo akka dhumaatti daawwattanii banattanii lafa kaawwattanii ilaallachaa daawwachaa istii eessattiin dogoggoree jira maal ta'e rifeensi koo rakkinni inni qabu maal inni jettanii sirreeffachuu qabdu jechuudha. Qalamii garaagaraa rifeensatti dibuun dogoggora akka ta'e parmii garaagaraa rifeensatti dibuun akka dogoggora ta'e gaarii miti. Maaliif kanuma ofiitu namatti hafa waan ta'eef adeemsa keessa balaa biraaf nama saaxila. Haga rifeensa ofii namarraa luqqisee duwwaatti nama hambisuutti nama geessisaa jira jechuudha. Yeroo ammaa kana ijoolleen keenya baay'een keessanii waan garaagaraa faayidaa samiidhaa osoo addan beekin maal akka ta'e wantichi maaliif akka fayyadu osoo hin beekin bittanii fuula keessanillee kireemii garaagaraatiin kan balleessaa jirtan rifeensa keessanillee akkasuma saantiba keessanillee waanuma jedhamtan dhugaa isinitti fakkaatetti facaasaa kan jirtanii sirreeffachuu qabdu. Of ilaaluu of eeggachuu wanta dhaabbataa ta'e rifeensa keessanii waan gaarii ta'e fuula keessanii waan gaarii ta'e qaama keessaniitti wanta fayyadamtan hunduma waan margitaniifitti yoo sukkuumtan ta'e baay'ee balaaf isin saaxiluu danda'a. Sinuuf irratti warri argitan jirtu hedduun keessa waan ta'eef of eeggannoo xinqaaqeetiin fuuldura isaallee rifeensa caccabee bubuqqa'ee
luluqoo haala kanaanii qas jettanii massaaji gochuu yeroo itti kennitanii tasgabbooftanii bilbilarraa siquudhaan ijoolleen tokko yeroo rifeensa sirreeffatan ani ijoollee hedduun hin beeka baay'ee way keessattuu gara baadiyyaa wayii yeroo deemnu jarri keenya yeroo tokkotti baadiyyaa yeroo deemantu jira achitti zarmaan zarii isaanii achitti wal gaa waan ta'eef achitti ijoollee baay'een argaa jechuudha ijoollee Itoophiyaawwi. እና bakka sanatti waa hedduutu jira jechuudha. Kanumallee filaa rifeensa isaaniin filanneetu jiru. Bakka rifeensa filachuun faayidaa qabaa kan jedhaniin beennillee bakka koo rifeensa ta'uu miti. Faayidaan qabu faayidaan ala ta'ee jira kan jedhan. Waan meeqa walirratti argine walitti kolfaa turraa jechuudha. Hagaachi turruutti waan itti fayyadamuun jaallatu kana go'ii sana go'iiminaaminiitu jira jechuudha. Annaa walirraa baradhaa wal dhaggeeffadhaa. Kana maaliif akkas jettee suna maaliif akkas jettee jettanii wal sirreessuun illee baay'ee barbaachisaa dheedheetii yaadan akka kootti. Kanaafuu rifeensa keessan seeraan qabadhaa kan ofii kan moofiitii warqeen harka ofiirraa sibiilaa hidha Oromoon gaafa mammaakuu jechuudha. Wanti har'aa kun darbuu danda'a. Barri baratti nama laata gaayis. Akkuma barri kun waa fidee dhufe barri itti aanu immoo baatiin torban waggoonni waa fidanii dhufu waan ta'eef kennaan ofii kennaa moofiiti kan ofii kan moofiiti waan ta'eef abdii fija keessanii kan keessan irra godhachuudhaan waan qabdanii kunuunfadhaa qabadhaa. Rifeensi kunuunsa barbaaddi qaqqabaa kutkutaa barbaaddi argitanii baay'ee walxaxee baay'ee goggogee jira har'a. Yeroo akkasii kana suuta jettanii harkaan filuudhaan ergaa isa walxaxee kana wal keessaa yaastanii booddee dhaafilaatti kan fayyadamuu qabdanii callistanii kan harkistan yoo ta'e rifeensi ciccitaa wal caalaa bubuqqaa akka tokko ta'aa deemaa jechuudha. Innaa haala kanaatiin rifeensa keessan harkaan massaaji gochaa guyyaa 2 yookaan guyyaa 3 guyyaa 4tti chaalenjii gochuudhaan seeraan filaa. Wanta itti fayyadamtan seeraan itti fayyadamaa yoo qaqqabdan yoo ta'e yeroo gabaabaa keessatti rifeensi keessanii haala bareedaa fi filatamaa hawwataa ta'e isiniif argamaa jechuudha. Rifeensi yoo dheeraa amma faashiniin isaa warri rifeensa dheeraa qaban irraa kukkutuyyuu. Sababni isaa inni rifeensa dheeraa qabus inni gabaabaa qabus tokkummaa garaagarummaan qabu garuu murteessaan bakka itti jirutti qulqullina qabaatee rifeensi wal qixxaatee yoo bareede sanumaa jechuudha. Kanaaf dafee dheerachuu didee maal ta'ee yeroo kamitti yookaan immoo isaa waggaa hagamitti dheeratee bakka sana gahuu danda'a jechuudha. Bakkuma jirutti iyyuu wantoota rifeensa keenyaaf barbaachisanii itti fayyadamuudhaan kunuunsa gaarii yoo goonii fidee rifeensi qaqqabaa barbaada kunuunsa barbaada. Akkuma biqiltootaa kunuunsa gaarii argatanii firii gaarii kennanii rifeensi keenyallee akkasuma jechuudha. Akkuma argaa jirtanii bakka kanatti fiixee jira jechuudha. Irratti fiixee erga itti dibeetii cina lamaanii yookaan bakka lamatti walitti qabee akka kanatti gongoneen jira jechuudha. Walitti gongoniitiin jira amma kanaan booddee wanti na eeggatu daqiiqaa 30 ofirra tursee isa booda ofirraa qulqulleessu yookaan ofirraa miicuudha. Daqiiqaa 30 olis ofirra turstanii rakkina hin qabu. Sa'aatii 1-2 sadiillee tursuu dandeessu. Ittiin buluu ooluun ni danda'ama garuu kan inni faayidaa kennu yookaan immoo miidhuus fayyadus kan inni hin danda'u daqiiqaa 30 booda jechuudha. Akkasitti waan akkanaaf itti dibanii asiif achi deemu yookaan hojiidhaaf namatti mijachuu dhiisuu danda'a. Dafanii ofirraa miicuun bareeda jechuuf malee wantichi rakkoo namarraan ga'u hin qabu. Daftanii daqiiqaa muraasa keessatti waan kanatti fayyadamuudhaan rifeensa keessan erga miiccattanii qulqulleeffatanii wanta isin barbaachisu kan istaalii barbaaddan faashinii barbaaddaniin hojjetattanii gara hojii keessanii deemuu dandeessu jechuudha. Yeroo sana kan isinitti himuu hin danda'u. Amma kan inni argamu shanti beetii keessattidha. Daqiiqaan 30 darbee dhumee jechuudha. Asoo amma kana miicuu fi naga tokko isiniif ibsuu yaaleera. Viidiyoon kukkutaa sababni isaanii dheerata waan ta'eef amma kana bakka daqiiqaa 30 booda bias daqiiqaa 40 iyyuu ta'eera jedheetii yaada. Hojiitti qabamee jechumarraan bade harka isaanii baay'ee lallaafaa baay'ee namatti tola. Kan hidhee isinitti himuu hin danda'u. Isinimtiyyuu ilaalaatii faradaame. Innaa kana fakkaata wantoota kanatti daqiiqaa muraasa keessatti qopheeffachuudhaan itti fayyadamaa rifeensa keessan akkabaa kunuunfadha. Akkasuma kanneen biroo kan inni itti fayyadamullee viidiyoo kanatti aanee jiru gadi bu'uudhaan daawwattanii
daqiiqaa 5-10 kan hin caalle jechuudha. Ilaaluudhaan daawwattanii itti fayyadamuu dandeessu. Shaamboo kana shaawullee shaamboo itti fayyadame. Shaamboon kun forforii baay'ee gaariidha. Akkasumallee warri forforii nu rakkisaa jettan viidiyoo biraatii walitti deebina. Akkasuma rifeensa nama hoosisa, nama gubaa, hoqqoo jettanii gaaffii tokko gaafattan viidiyoo biraatii walitti deebina jechuudha. Haala kanaa shaamboo iddoo tokko qofaadha kanan itti deebi'anii argitanii yeroo tokko qofa jechuudha. Rifeensatti shaamboo baay'isuunis faayidaa guddaa hin qabu. Rifeensa ni caccabsa, ni goggoga, ni goggogsa jechuudha gabaabumatti. Kanaaf likkiitti yookaan miidiyeemiitti itti fayyadamu. Rifeensa isheetti beetii keessa yookaan bishaan keessa osoo jiru filuun illee booda akka nu dadhabsiisnu kan taa'imii keenya kan qisaasessine rifeensa illee ciccinnee goggogee akka waliin xanniif gargaara. Haga tokko sittirraatii salphifattanii booda yeroo hojjetachuuf kaatanii sinii salphata jechuudha. Wal gadhiisa waliin taatu. Egaa daawwattoota koo ani bifa haala kanaan itti fayyadamaa, sinillee carraa kanatti fayyadamaa, obsaa fi intanaatti fayyadamaati. Carraa gaarii qabaadha. Hagammatti waan wajjin turtaniif galatoomaa. Laayik sheer gochuun aga walitti deebinutti.